Karaa salphaa ta'een waa sadii qofa walitti hojjannee yookiin walitti qopheeffannee ciccitiinsa, buqqa'iinsa akkasuma lakkoolee fi saffisaan akka rifeensi keenya dheeratu san malee bifni isaa akka bareeduu fi akkasuma ammoo waan hedduu irraa kan ooluu dandeenyu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuun hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu sineen jedha. Amantiin kutaa gandaan osoo waliin qoodini viidiyoo osoo isinittiin dheeressinii daqiiqaa 5 wayii qabadhe isinii dhufee jira. Dhaabbileeyyan kiyyatu baay'ee na gaafataa jiranii waan saffisaan rifeensaa dheeressuu, buqqaa dhoorguu, ciccitiinsa dhoorguu akkasuma ammoo sababoolee garaagaraa rakkoolee garaagaraa irraa hir'isuu akkasuma furfurii balleessuu kan jedhanii fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asirratti waa sadi qofa jechuudha kan fayyadamuu qabnu. Itti aansinee jechuu akkaataa itti fayyadamnu beekuu qabna. San malee jechuudha namoonni keenya hedduun akka fedhettuyyuu haa fayyadamu akka barbaadetuyyuu haa fayyadamu. Guyyaa 2-3 keessatti jijjiiramaa yookiin bu'aa isaa kan arganii guyyaa 2-3 keessatti bu'aan tokkollee hin jiru, jijjiiramni tokkollee hin jiru. Dheerinnas tahee ciccitiinsas dhaabuu akkasuma buqqa'iinsa namoonni isinirraa buqqa'u akkasuma ammoo namoonni hedduun jechuudha saffisaan akka dheeratu kan barbaadu torban keessa guyyaa 2-3 keessatti rifeensa dheeraa duwida qixxee gahee arguu barbaadan jechuudha. Kuni manaa bayyoo tahe malee hin tahu. Kanaaf qorichichi hadhaa kuni rifeensa qixxee nurraa bulluqa'u tahuu akkasuma foon nurraa dhumatee tahuuyyuu faaxuu yookiin moluu kan godhataa jiru rifeensi keenya akkasuma yoo filluu kan baay'ee bubuqqa'u jechuu filaa irrattis tahee akkasuma mootuyyuu harka keenya irratti kan hedduu bubuqqa'u rifeensi keenya sababoota garaagaraatiin bubuqqa'uu ni danda'a. Sababni isaa addatti viidiyoo dheeraa waan gaafatuuf viidiyoo gabaabaa qabadhee dhufee haasa'ee xumuruu hin danda'u. Akkasuma rifeensa wal qabate addaan baasuuf dibanni harraa yookiin kan mana keenya keessatti qopheeffannu viidiyoon gabaabaadha. Hanga xumuraatitti viidiyoo yoo ilaaltan maal akka fayyadamtanii fi akkamitti akka fayyadamtan kan irraa argattanidha. Warroonni maatii koo hin tahin subscribe gochuun gama maatii kootti dabalama. Viidiyoo yoo jaalattanii jettan mallattoo ol jetturra mallattoo bilbilaa sayyoo tuwixanii jettan olta jettuutu jira isirra keettanii hojii kallattiimaan gara hojii keenyaa shunkurtii dhiyeeffannee shunkurtii quuncisnee kukkunna jechuudha yookiin xixiqqeessinee kan mummurruudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa faayidaan shunkurtii guddaadha. Akkasuma immoo shunkurtii qofaa miti waan walitti daballee fayyadamnutu jira. Hanga xumuraatitti viidiyoo ilaaluudhaan turtii gaarii kan wajjin xumurru ta'a. Haaluma argitan kanaan xixiqqeessinee shunkurtii guguddisnis rakkoo kanan qabu faffalaxxanii jechuudha. Achi booda distiin qopheeffannaa distii qulqullina qabdu nyaata kan hin qabne fuura nyaataa jechuudha. Foolii nyaataa kan hin qabne bishaan itti naqnee shunkurtii keenya itti naqna jechuudha. Haaluma argitaniin lammaffaa irratti absuudaadha. Absuudaa nu barbaachisa. Absuudaa maankaa guddaa lama nu barbaachisa. Bishaan litira 1 nu barbaachisa. Ibiddarra keennee haala kanaan danfifnee jechuudha. Erga inni danfee jedheellee waan goonu walumaan kan laallu ta'a. Hagam danfisa kan jettanii fi daqiiqaa 18 rakkoon qabu hanga shunkurtii fi akkasuma ammoo absuudaan itti bahuu fi hanga xumuraatti viidiyoon xiqqaadhaa laalaa irraa fayyadamaa. Kunoo haala amma isin argitaniin bifni itti bahee bishaan adiin suni gara keelloo jijjiiramee jira. Akkuma argaa jirtan bifni isaa absuudaa fi silaa jechuudha baay'ee hin jijjiiramu sababa absuudaa itti goonee fi bishaan isaa bifni jiddu galeessa tahee jira. Akkuma haala argitan kanaan erga geessinee waan sibiila ta'etti waan akka makarajii distii qulqullina qabdutti dhimbiibna jechuudha. Walumaa galatti gingilchaa dhimbiibbaa ittiin dhimbiibattanii dhimbiibdanii booda sanii ammoo wanni isin godhuu qabdan erga inni qorree laastikii akkanaatitti naqxanii firiijii keettanii torbaan tokkoofillee isin fayyada guyyaa 10 isin fayyada. Booda sanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dibattanii halkan dibattanii bultaniin jechuudha. Warroonni rifeensi isaanii laafaa ta'an biyyoota uummata adii uummata gugurdatan uummanni uumamaan jechuudha Afrikaa kan hin tahin sa'a 2-3 kan fayyadamanii garuu nu jechuudha. Uummanni Afrikaa guutuu rifeensi keenya jabaata hedduu waan taheef akkasuma ammoo sababa rifeensi keenya mammaramaadha uumamaan jechuudha. Kana diriirsuufis tahee furmaata isaa furuuf jecha wanta dibannu yeroo dheeraa kan fudhatudha akkuma beekamu jechuudha. Namni kumuu yoo yaada hin beeka jedhee yaada. Kanaaf galgala yeroo raftan dibattanii sirritti jechuun rifeensa keessan jiiftanii
feestaala itti gootanii waan isin barbaachisuun itti hiitanii shaashii keessan ittiin raftan jechuudha. Ganamas yoo kaatan dirqama bishaan qabbanaa san dhiqachuu osoo hin tahin yeroo hirribaa kaatanitti kan yeroo dhiqattan jechuudha. Yeroo dibattanii hedduu quba keessanii sammuu keessan seensisuu qabdan. Sababni isaa jechuudha saffisaan akka sammuu buqqee rifeensaa qaawwa kana banuu fi san malee jechuudha akka rifeensa keenya dheeratu saffisaan nu gargaara. Horaa bulaa turtiin turte.